Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Zeenuu Tuub baga Rabbiin nagaa walitti nu deebisee isiniin jedha. Sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa, obboleeyyan tiyyaa yaada wayii asirratti jechuudha. Fakkeenyaaf amma kuni uummanni amma argaa jirtan kuni uummata mabiraayii barataa jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudha. Mabiraayii barataa jiranii. Akkuma argitanii hin barsiisan jechuudha. Keezzubaala, sufraa, basal, baxaaxis jedhanii kubbaayya jedhanii ittiin barsiisan jechuudha. Mee amma dhugaa rabbii isa yoo dubbanne obboleeyyan tiyya amma achitti mabiraayii kana hin barsiisan. Amma barsiisanii amma kanumatu isa taheetiin dhufaniitumaan amma hafazanii asitti waa hunda beekan jechuudha. Maal godhanii obboleeyyan keenyatti taphatan? Yaa obboleeyyan teessan namoota biyyaa bahuudhaaf biyya hambaa kana deemuudhaaf ammallee qophiirra jiran haga dandeettanii nasiyaa dhaamafi namni obsa qabaatu qaba waa hundarratti akkuma achi maalagaa fi basalaa fi baxaaxisa barsiisanii as ergan sanii miti dubbiin hin ulfaata. Maqaan garagara maqaan amma jarri barsiisan kana uummanni garagaratti yaama jechuudha. Waan garagaraati maqaa hedduu qaba. Arabiin takkitti amma isaan barsiisan tanaa miti. Arabiin bal'aadha waan ta'eef hiika baay'ee qaba. Fakkeenyaaf amma tumaatimaan barsiisanii as ergan isaan gariin isaanii wuuxaa jedhaniin jechuudha. Kanaaf garagarummaa qaba jechuudha. Maqaa birallee qaba. Obboleeyyan tiyya dhugaa rabbii nama gaddisiisa. Obboleeyyan keessan gorsa namni yoo biyya namaa kana dhufe obsa qabaachuu qaba. Waa hundarratti obsuu qaba. Jechoota jarri jedhanii obsuu qaba. Yoo jarri daddarbites obsuu qaba. Kana ammallee dhaamsi wanni isin obboleeyyan keessanii dhaamtan jechuudha. Warroota amma dhufaa jiran kana obboleeyyan tiyya afaan hin beekan, waa hin beekan. Ka'i jedhan ka'uu hin beekan, taa'i jedhan taa'uu hin beekan, deemi jedhanii deemuu hin beekan, hojjechuu hin beekan. Wallaahi leziim jechuudha akkuma nu gizee dura dhufnu sanii jechuudha dubbiin hedduu nama dhiba. Kanaafi wanni isin dhaamtaniif jechuudha. Yaa obboleeyyan tiyya obsa dhaama fi sabrii dhaama fi jajjabeessa. Amma teekinooloojiin tolchee jira jechuudha. Namuu bilbila ni qaba waan ta'eef jajjabeessa inshaallah. Immoo madaamonni gariin bilbila irraa fuudhanii azaa isaa godhan jechuudha. Uummata akka hin amansiisan waan ta'eef garuu isin haga dandeettaniin fira keessa warra isinitti dhiyoo warra hiriyoota keessa warra beeytan obboleeyyan keessan ijoollee ilmaan abbeerota keessanii adaadota teessanii obboleeyyan namni biyyarraa dhufaa jiru namni nama biyya namaa keessaa dhabe jirnatti hin fakkaatu. Kanaaf akka walitti dhiyaatanii wal quba qabaadha. Jireenyi baddee jirti. Biyyoonni namaa baddee jirti. Akka duraanitii miti. Wallaahi akka duraanitii miti jechuudha. Kanaaf obboleeyyan tiyya jajjabeessa. Ammallee wanti biraa wanni naa dhaamtaniif jechuudha. Obboleeyyan tuni biyyaa bahanii biyya namaa wanni dhufanii of jijjiiruudhaaf. Of jijjiiruuf dhufanii miti akka isaan waa walirra kaayatanii bu'aa buufatanii galan. Asillee galanii akka kiraa nama jala hin dalayne sirritti of eeggannoodhaan dalaguu qaban mallaqa isaanii nama jalaa hin balleessinetti ergachuu qaban. Obboleeyyan tiyya walii dhaama nama jalaa hin balleessinetti ergachuu qaban mallaqa isaanii. Ammas deebii immoo iti mallaqni yoo jalaa badee asillee azabamanii waggaa 5-6 dalaganii qullaa galan barandaa keessa olii gad deemte. Shamarran tasilaaman haadha abbaa isiitti ba'uun hin malle. Wallaahi laziim subhaanallah akka hin taane tahuun obboleeyyan tiyya biyya namaa kana dhufanii mallaqa dalagan daaraa of jalaa godhuudha. Osoo garagarana ergan nama isaan nyaatutti osoo ergan osoo kun sobee irraa fuudhu osoo kun sobee irraa fuudhu akkasitti kantuudhaan biyya namaa kana keessaa galanii barandaa hambaa keessa dhaabatan jechuudha. Kuni walii dhaamuu qabdan haga dandeettani. Obboleeyyan tiyya namni hundi gorsuma kana dhaamaa jira jechuudha. Kanaafuu isaanillee yoo akka tasaa rabbiin inshaallah waffaqee mana nagaa seenanii silkii bitatan gorsa adda addaa kana inuma dhagahanii inuma irraa fudhatan. Garuu haga isaan silkii bitatanii warra wal baranii afaan xiqqoo baranitti isin bira dhaabbadha.
obboleeyyanti mallaqa isaanillee ergaa fi nama isaan irratti ergatuu barbaadan gargaara. Baarakallaahu fiikum. Nama gargaaree rabbiin isa gargaaraa warroota biyyarraa dhufaa jiran kana. Silaa rabbumatu deemaa nuun jedheen uummata Oromoo kana eega rabbiin argitanii kaa deemaa nuun jedhee karama bichaa deemuu taate akkuma deemsuma san keessattuu walaa gargaaru tayyib. Deemsuma san keessattuu walaa gargaaru. Karaa yaa'aa jirru kun silaa karaa sirrii miti. Silaa karaa dhaabbatuu qabu nurraa hafuu qabu. Silaa kabajamda'oo teenneetiin akkasitti jiraachuu nama silaa kuni malee nama nuun geenne wallaahi ka silaa osoo nuhuu erganne nuhuyyo ergatuu jibbinu maratuuyyu nu ergatee eegasillee mallaqa jarri nu kennan sanillee daaraa bobbeen fuute goone eegasillee qullaa gadi buune mataan nu nyaatame biyya namaa marraa 7 deebina jechuudha. Maali yaa akhwaani fillah akkanni hin ta'u gonguma wal gorsaa waan dura taree jira. Wal gorsaa akkallatan mana jireenya tokko ijaaradhaa lafa bitadhaa obboleeyyan tiyata islaama. Wallaahi lafa bitadhaa mana bitadhaa yoo rabbi isinii laafise walirra kaadhaa waan dalaydan qabadhaa. Nama itti amantan abadan namni kun nama mallaqa kiyya balleessu miti jettanii nama itti amantan irra kaadhaa. Nama sanii waanaa godhi jedhaani obboleeyyan of hin nyaatinaa hin nyaataminaa. Isiniin jechuu barbaada dhugaa rabbii dhaamsa kun akka obbolummaatiitti jechuudha. Walii dhaama wal gargaara. Ammallee warroonni as keessa turtanii hin jettan dhaabsi tokko kalammata bu'aa lamaan rabbi sinaa galchu. Bu'aa lamaan rabbi sinaa galchu wallahi. Tokkoffaa dalagattanii rizqii teessaa walitti qabattanii yeroo gabaabaa keessatti lafa bitattanii mana ijaarattanii waan ittiin sochootan akkatti qabattanii gabboo rabbi sinii haa fedhu. Inshaallah biiznillah. Lammaffaa markaza adda seenee nama diinii rabbii baratee quraana buusee hadiisa adda qara'ee keeyrii tana waraabbatee wallaahi lazii biyyatti galu badhaasa lamaan gumaata lamaan nama galu rabbi sinii haa taasisu. Gumaata duniyaatii fi gumaata diiniitiin rabbi sinii haa galchu. Rabbi sinii haa galchu. Obboleeyyan keenya uummata baay'ee barataa jira. Nama qaqqaalii barataa jira. Wallaahi ajaa'iba akka ajaa'ibaa kanatti namatti tola jechuudha. Obboleeyyan kee barumsallee baradha. Barumsi doofummaa keessaa nama baasa. Karaa rabbii ittiin gabbaran namaaf saaqa. Rabbii kan kee akka sodaattu si godha. Qalbii teettu sodaa rabbiitiin guutamu. Luitti karaa hin taane si hin deemte yoo diinii rabbii baratte garaa ta'u malee. Rabbi si jaalata. Ilma namaattu si jaalata. Namni diin rabbii qabu kufee hin hafu. Diinii rabbiillee baradhaa. Diinii rabbii isinitti amaanadha. Diinii rabbii barachuun amaana. Diin rabbii baradhaa. Wallaahi laziim diinii rabbii yoo barattan yoomillee hin kuftan. Yoomillee isin hin kuftan jechuudha. Rabbiin subhaana wa ta'ala isintu rabbii yaadate rabbiinillee isin yaadate jechuudha. Wallaahi laziim. Kanaafi rabbi yaadadhu gizee rakkoo gizee mootuu gizee bal'ina rabbii kan kee yaadadhu gizee rakkoo rabbii si yaadataadha. Kanaafuu rabbii kan kee gizee lachuu gizee rakkattes gizee sitti bal'attes rabbii kan kee irraa fatini diinirree baradhu obboleeyyan teellee gorsi warri duraas keessa jirtanillee malaqa keessa ka dura balleessitan tare qaamma achi aanan agaa hafe ol qaban jedhanii gajjige kanaafuu jajjabaadhaa ofitti hin laafina bakka argitanitti lafa kaartaa filaan hin qabne lafa abdii hin qabne bittanii wanni teessan hin taphatina humna keessan hin taphatina mallaqa keessan hin taphatina. Ammallee abbaa argitanitti mallaqa keessan ergitanii ofitti hin taphatina booda hin boo'ina galtanii barandaa hambaa hin dhaabatina. Rabbi nama barandaa hambaa dhaabatu hin taasisin. Yaa obboleeyyantii bultii teessanillee warri heerumtanii abbaa manaa qabdan jabeeffadhaa. Warri hin qabne bultii gaarii ijaaradhaa. Bultii nagahaa kaadha abbaa keessanitti dhaqee seeran ikaasin godhatu.